Welcome. Bagna gangar chala ko triftan sin jedha. Guyyaara kana wanti isiniif kaadheetti dhufe lakkoofsa dhuunfaa kan mataa keessanii akka sim kaardiitti kan isin gargaaruuti danda'u akkamitti akka argattan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaan barnoonni kun kan isin gargaaru lakkoofsa dhuunfaa kan mataa keessanii kan eenyullee isin irratti hin cufne lakkoofsa Ameerikaas haa ta'u kan Jarmaniis haa ta'u biyya kamiirraayyuu argachuutiin dandeessu free tolaan jechuudha. Egaan namoota sim kaardii qabaniifis kan hin qabneefis isin gargaara. Sababni isaa immoo lakkoofsa dhuunfaa kan mataa keessanii sababoota garaagaraadhaan ni barbaadu waan ta'eef egaan lakkoofsa dhuunfaa kanas immoo wanti isinitti gargaaramuuti dandeessan fakkeenyaaf sooshaal miidiyaalee kamiiniyyuu banuudhaaf isin dandeessa jechuudha. Waan akka iimoo, telegiraamii, feesbuukii waa hundayyuu jechuudha. Salphaamatti banachuudhaaf isin dandeessa. Kana bukkeetti illee feekii garaagaraa namoota weebsaayitii garaagaraa irraa hojii qabdanii fi isin gargaara jechuudha. Namoonni hojii garaagaraa hojjechuu barbaadan akkaawuntii Ameerikaa jirtan of fakkeessanii akkaawuntii garaagaraa banachuu barbaadanii fi isin gargaara isin fayyadan isin jedha. Garuu kana hundumaa kana isin godhattan isteepii koo sirriitti yoo hanga xumuraatti hordoftanidha. Kana achiin dogoggortu waan ta'eef waan isinitti agarsiisu obsaan hanga xumuraatti daawwadhaan isin jedha. Egaan guyyaa reefuu gara chaanala kootti kan dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan weelkaam isin jedha. Subscribe godhaa yeroo subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fuulduraan jirtu kaasuudhaan family keenya ni dandeessu. Please videoon isiniif gadhiisu immoo amma isin danda'ametti like godhaatiin jajjabeessaan isin jedha. Egaan amma gara barnoota sanaatti dabarra. Okay guys, jalqabaatti application kana original isaa buufachuutti qabdu. Application kana Play Store keessatti argattan yoo argattanis immoo birrii isin gaafata waan ta'eef tolaan linkiin isiniif kaa'etti fayyadamaan isin jedha. Al tokkotiif barreeffama viidiyoo kootiirra yoo tuqxan descriptioniin gadi isiniif ba'a. Bakka kana jalaatti aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu linkii faana waan isiniif ta'uuf linkii sana innaa isin tuqxan gara websaayitii isin geessa achirraa salabaatti gadi buufachuu ni dandeessu jechuudha. Kun chaanala koo isa haaraadha kan inni viidiyoo hedduu isin fayyadan baay'ee isiniif gadhiisaatii jirudha. Akkuma chaanala koo OTSL isaa jedhu irratti baay'een keessan hordofaa turtan garnaa illee yoo hordoftan barnoota hedduu ni argattu isin jedha. Amma ni eegalla jechuudha. Egaan keessoon appilikeeshinicha wanti ni fakkaatu kanadha jechuudha. Saniin booda jalqabaaf get started bakka jettu kana ni tuqxu. Saniin booda haala kanaatiin isiniif eegalla jechuudha. Iddoo kanarraa gaa iimeela isin gaafata jechuudha. Iimeela itti galchitu jechuudha. Iimeela kam dhuunfaa keessanii kan feekii ta'es gashuu ni dandeessu kan jala ta'es gashuu ni dandeessu. Homaa rakkina hin qabu jechuudha. Kana agartan egaa amma iimeela galchaatiin jira. Iimeela galchadheetiin jira. Isinis haaluma kanaatiin iimeela sobaas gashuu ni dandeessu rakkoo hin qabu. Anamma kan sobaan gasheeti jira. Saniin booda mallattoon nakistii waan jirtuuf nakas kan jettu ni tuqxu. Achi booda innaas mallattoo xiyyaa kana tuqxan gara kanaatti isin fida jechuudha. Iddoo kanarraa immoo paaswoordii mataa keessanii uummattu calmettanii paaswoordii hin barbaachises uumuu ni dandeessu. Garuu hunda isaayyuu waama seera qabeessaa yoo banattan rakkina hin qabu bareedaadha isin jedha. Sababni isaa immoo akka sim kaardiitti kan isin fayyadu appilikeeshina ajaa'iba ta'edha waan ta'eef sign up godhaa yeroo gara appilikeeshinii kanaa dhuftan iimeela keessan isa sirriidhaan isin booda kana isiniif fida jechuudha. Bakka kanarraati siitaaf kan jettu bakka kana ni tuqxu. Achi booda innaa isin kana tuqxan immoo gara kanaatti isin fida jechuudha. Ayyaama isin gaafata. Ayyaamanii kennituuf iddoo kanarraa immoo isa tokkoffaarra jiru hin filatina. Don't use my location kan jedhu kana filadhaa. Saniin booda skip kan jettu ni tuqxu. Continue ni jettu. Iddoo kanarratti wanti isin dogoggoruu hin qabnetu jira jechuudha. Koodolii an iskiriinirra isiniif kaa'ee kana fayyadamaa salphaatti lakkoofsa Ameerikaa argachuudhaaf jechuudha. Biyyoota kan biraa argachuu warri barbaadan warra akka Kaanaadaa fa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf kan Kaanaadaa 729 fakkaata. Kunooti akka kanatti koodii biyya sanaa barreessitaniitu lakkoofsa biyya sanaa argattu. Amma Itoophiyaa 251dha. Akkuma kana biyyoonni hunduu koodii qabu waan ta'eef koodii sana barreessaa. Garuu kan Ameerikaa argachuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Koodiin isinitti agarsiisu kana gashuutiin ni dandeessu. 321 yoo ittiin argachuu ni dandeessu. Amma saniin booda isin continue ni jettu jechuudha. Continue innaa isin jettanii digitii dhuunfaa kan mataa keessanii lakkoofsa mataa keessanii oriijinaala kan ta'e kun akkuma agartan lakkoofsa 5 isiniif kenna as keessaa tokko filachuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan isiniif lakkaa kana gidduutti isin hin filattan taanaan expired godhee kan biraa immoo isiniif geeddara jechuudha. 5 isiniif geeddara as keessaa immoo yoo hin shakkitu ta'e immoo as keessaa lakkoofsa kana qabataniitu dura axxanii akkaawuntii ittiin banattanii cheekii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan lakkoofsi isiniif ta'e yoo jiraate as keessaa akka filattaniini dhuma kanarraa continue bakka jettu jirti. Bakka continue jettu kana ni tuqxu. Sanii booda gara inni isin fidu gara nadha jechuudha. Akkuma agartan maqaa fa'aa isin gaafata. Maqaa kan dhuunfaa kan mataa keessanii galchachuutii ni dandeessu. Homaa rakkina hin qabu. Iddoo kanarraa yoo galchitan garuu irra caalaa filatamaadha jechuudha. Amma guutummaa guutuutti appilikeeshinii kana banattanii jirtu. Keessoon isaa kana fakkaata jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Guyyaa irraatti kaastanii gaa lakkoofsa bilbilaa dhuunfaa kan mataa keessa waan qabdanii fi akka sim kaardiitti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Gubbaa kanarra dhuftaniitu lakkoofsa keessanii yeroo kamittiyyuu koppii gootanii namaaf sheerii gochuu barbaadan akkasumas wantoota garaagaraa ittiin banachuu barbaadan gubbaa kanarraa mallattoon tuqaa 3 ni jirti. Iddoo kana ni tuqxu. Saniin booda iddoo kanarraa immoo wanta isiniif fidu qaba jechuudha.
akka kanatti isiniif baasa. Iddoo kanarraa lakkoofsa keessan ni argattu waan ta'eef lakkoofsa keessan al tokkootiif ennaa isin tuqxan koppii isiniif ta'a yookiin ammoo sammuttis qabachuu ni dandeessu. Yoo barbaaddanis immoo adana keessaa fuutanii barreessuutii ni dandeessu jechuudha. Amma as keessaa waa hundumaa ittiin barachuu waan danda'uu fi telegiraamii baradheen isinitti agarsiisa jechuudha. Telegiraamii barachuudhaaf jalqabarraa kunootti biyya filachuu qabdu. Biyya koo USA irraan kaadhaa jechuudha. Lakkoofsa Ameerikaa waan fudhadhee fi USA irra kaadheetiin jira. Saniin booda iddoo kana keessatti immoo lakkoofsan qabadhee dhufe sanan peestii godhaa jechuudha. Sekendii lamaaf bakka duwwaa kanarra ni tuqxu. Inni iyyuu lakkoofsa sana gadi isiniif baasaa jechuudha. Achi booda gaa kun akkuma agartan mallattoo xiyyaa kana nan tuqa. Telegiraam akkaawuntii banachuuf hin jedha. Koodii naaf ergu jechuudha. Yoo baay'ate sekendii 5 6 hedduu jechuudha. Kun akkuma agartan sekendii muraasa gidduutti naaf dhufeeti jira jechuudha. Telegiraam koodii jedhee naaf fideeti jira. Kun akkuma agartan koodii na gaafataa jira. Koodii koo eessaan argadha? Yoon barbaade appilikeeshinii sana keessas deemuu ni danda'a. Yoon barbaade immoo kunoo gubbaa kanarraa gannaaf baasaa jechuudha. Saniin booda egaa kunoota akkuma agartan al tokkootiif ennaan keessa seenu akkuma agartan koodiin koo bakka kanarra naaf jira jechuudha. Amma daayirektii salphaatti banadheetiin jira jechuudha. Akkuma agartan lakkoofsa bilbilaa naaf kenneen telegiraamii baradheetiin jira. Feesbuukiis akkasuma wantoota barbaadan kanneen akka iimoo, waatsaappii haaluma kanaatiin banattu baay'ee salphaadha. Hunda isaanii irraa iyyuu kaantirii isaanii sirreeffachuu filachuutii qabdu jechuudha. Gubbaa kanarraa biyya ni qabu waan ta'eef Ameerikaatti deddeeffattu jechuudha. Biyya isaanii kan fakkaata jechuudha. Barnooti keenya guyyaa irraa kan isiniif galee gaabdiin lakkoofsa bilbilaa qofaa isiniif kennu osoo hin taane namaaf bilbiluu namaaf meesejii barreessuu hin dandeessa. Kun abbaa barbaadan filattanii namoota barbaadan kontaaktii namii keessan keessa fudhattanii wajjin meesejii haasa'uutii ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Baay'ee tokko aappii ajaa'iba ta'edha. Kanatti fayyadamaa inni kaan qarshii isin gaafata inni kaan immoo hin hojjetu jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa kana isiniif qabadheetii dhufee maal akkana yeroo ittaanu keessa isiniif qabadhee dhufuu barbaaddu koomentii irratti naaf barreessaa isin jedha. Yeroo ittaanu deebinee gargaaruutti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa.